Ashamaa harka fuunee akkam jirtuuf kabajamtoota daawwattoota Horn Miidiyaa kun qophii keenya gungumii karaa Horn Miidiyaa isiniif dhiyaatudha. Qophii gungumii keenya irratti taatee biyya keenya keessatti Oromoon ofiisaatti walitti akka biyya keenyatti maattuu gunguma maawali kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti waliin kan turu allalisaa dhaabaate. Maarree isinis daawwattoonni Horn Miidiyaa hanga xumura qophii kottina waliin turan immoo affeeraa kotti. Akkasumas yaada qeeqa yoo qabaattan komentii jalatti barreessuu ni dandeessu. Qabxii ko tokkoffaa yookaan gungummiin ko tokkoffaa guyyaa har'aa gaa keessumaa gaa sa'aatii booddee guyyaa har'aa kana keessatti gaa keessumaa qondaala siyaasaa duraanii yookaan immoo dubbii himaa paartii bilchiginaa duraanii kan ta'e gaa Obboo Tayee Danda marsaa lammaffaaf yookaan immoo mootummaa aangoo irra jiruutiin marsaa lammaffaaf gara mana hidhaatti deebifameeti jira jechuudha. Akkasumas gaa ambaasaaddarri Duraanii Obbo Geetaachoo Raddaa gara Sudaan imaluu fi boordiin filannoo biyyaalessaa ji'a 11 booddee Itoophiyaatti filannoon akka gaggeeffamu guyyaa har'aa dubbateeti jira. Qabxii gungummii koo keessatti argattu. Hanga xumura qophii kootti immoo na waliin tura. Egaa qabxii ko tokkoffaa keessatti gaa keessumaa qondaala siyaasaa duraanii kan ta'e yookaan immoo dubbii himaa bilchiginaa duraanii kan ta'e Obboo Tayee Danda marsaa lammaffaaf bara mootummaa Abiyyi kana keessatti hidhameeti jira jechuudha. Guyyaa har'aa gaa keessumaa gaa Obboo Tayee Danda yeroo dheeraaf gaa mana murtiitti deddeebi'aa turuun ni yaadatama jechuudha. Himata sadii irratti baname keessatti gaa himata lama bilisa bahee himata tokkoon mana murtiitti deddeebi'aa turuun ni yaadatama hanga guyyaa har'aatti jechuudha. Kana keessatti gaa himata lama erga inni bilisa bahee akkasumas immoo dubbiin achi keessatti gaa abukaatoo bitatanii irra deddeebiin gaa Obboo Tayee Danda yeroo mana hidhaa turan sana keessatti gaa mana murtiitti deddeebi'aa turuun ni yaadatama. Dhumarratti gaa mirgi wabii eegame yookaan immoo himata lamaan bilisa bahee mana hidhaatti bahee turuun ni yaadatama yeroo gabaabaaf jechuudha. Egaa gaa yeroo gabaabaa erga mana hidhaatti bahee booddee immoo guyyaa har'aa poolisii federaalaatiin gara mana hidhaatti deebifameeti jira jechuudha. As keessatti gaa keessumaa gaa Obboo Tayee Danda gaa erga mana hidhaatti bahee gaa irra deddeebiin gaa rakkoo mootummaa keessa jiruu fi akkasumas immoo bakkeewwan garagaraatti gaa uummanni rakkachaa jira qeessaaf qabeenya isaarraa buqqa'aa jira. Kanaaf immoo uummata kanaaf furmaanni ta'uu qaba jedhee bakkoota garagaraatti rakkina uummata keessatti raawwatamu rakkina kana immoo kan gochaa jiru mootummaadha jedhee irra deddeebiin gaa uummataaf dubbatee turuun ni yaadatama. Keessumaa erga mana hidhaatii bahee jechuudha Obboo Tayee Danda kan himata isaarratti dhiisee kan uummataaf yeroo inni hojjechaa ture argamaati ture jechuudha. Keessumaa erga paartii kana wajjin wal dhabee booddee jechuudha. Garuu gaa keessumaa gaa biyya kana keessatti gaa namni dhugaa dubbate gaa akka yakkamaa tokkotti yookaan immoo akka inni seera cabse tokkotti ni ilaalama jechuudha. Gaa afaaniin miidiyaatti bahanii mootummaan kun mootummaa dimokiraasiidha yookaan immoo mootummaa dhugaa fi mootummaa mirga namaa eeguudha jedhanii irra deddeebiin gama muummee ministeera Itoophiyaa akkasumas paarlaamaa keessatti dubbataa turanii dubbachuun ni yaadatama jechuudha. Muummee ministeera Itoophiyaa garuu gaa wanti kun faallaa akka ta'e argamaati jira jechuudha. Keessumaa gaa Obboo Tayee Danda gaa sooshaal miidiyaa irratti qofa kan inni barreessu malee wanta hidhate yookaan immoo meeshaa hidhate illee kan inni mootummaa kana irratti dhiibbaa geessiseera hin jiru jechuudha. Garuu gaa Tayee Danda gatuma Facebook irratti barreesse yookaan immoo sooshaal miidiyaa garagaraa irratti gatii inni rakkoo uummataa barreesseef hamma kanaa sodaatee mootummaan kun guyyaa har'aa mana hidhaatti deebisee jechuudha. Kanaaf namni tokko yakka tokko hojjete yookaan meeshaan irratti qabame yoo taane sooshaal miidiyaa irratti yaada tokko yookaan immoo rakkoo uummataa yoo dubbate akkuma Tayee Danda kana hin hidhama jechuudha. Keessumaa biyya kana keessatti jechuudha. Kanaaf mootummaan gaafa miidiyaatti bahu namoota biyya alaa ta'anillee mootummaa kana irratti dhiibbaa garagaraa raawwatanii dirreen dimokiraasii bal'ate yookaan immoo Itoophiyaa keessa galaatii misoomsaa qabeenya akkasii bakka lafa qabnaa mana qabnaa garuu birriin qabnu kanaaf immoo biyya keessanitti galaatii qabsaa dirreen dimokiraasii bal'ateera jedhee mootummaa yeroo inni gadi bahee uummatatti sobaa ture akkasumas paarlaamaa irra taa'ee sobaa ture ni mul'ata jechuudha. Garuu kun hin taane. Kanaaf Tayee Danda meeshaa hidhatee Finfinnee keessatti mootummaa irratti dhukaasa bane otoo hin taane mana isaa taa'ee sooshaal miidiyaa irratti garagaraa irratti barreesseeti'a kun yakka masa taasisee guyyaa har'aa mana hidhaatti marsaa lammaffaaf isa deebisee jiru. Kanaaf dirreen siyaasaa Itoophiyaa keessatti bal'ateera inni jedhamu kun soba. Kun akkuma kana daran mootummaa isa durii irra hin hammaate mootummaan amma aangoo irra jiru yookaan immoo namoonni siyaasaa hamma kana gidirfamuun kun mootummoota darban jajjuu otoo hin taane kan ammaa kun immoo isa durii caale jechuudha. Kanaaf dirreen siyaasaa Itoophiyaa keessatti bal'ateera inni kun hin dhiphate malee hin bal'ate miti. Kanaaf wanti amma argamaa jiru Tayee Danda hamma kana namni Facebook irratti yookaan immoo namni sooshaal miidiyaa irratti waa tokko barreessu hamma kana sodaatamaa jechuudha. Mootummaan kun hamma kana nama barreessu sodaata jechuudha. Malee yakka garbiraa wanta raawwateeru hin qabu Tayee Danda yookaan immoo dhiibbaa inni uummata irratti mootummaa irratti raawwate tokko hin jiru. Uummanni rakkateera uummanni qeessaaf qabeenya isaarraa buqqa'aa jira. Rakkoon bakkoota garagaraa keessatti poolisii mootummaatu uummata ajjeesaa jira. Kanaaf immoo wal dhabdeen gama mootummaa fi uummata gidduu jirullee haa furamu. Kan koomiteedha Tayee Danda irra deddeebii yeroo sooshaal miidiyaa irratti barreessaa ture ni mul'ata. Kun hundi ukkaamamuu qaba. Uummanni du'uu qaba. Waa'een uummata rakkoon uummataa gadi bahee dubbatamuu hin qabu. Atis mootummaa kana irratti jecha hamaa tokko dubbachuu hin qabdu. Dhiiteensi bushaa kabaleensi bushaa isa dhamuutu kunoo guyyaa irraa gadi bahee jechuudha. Kanaaf Tayee Danda rakkoota garagaraa raawwate otoo hin taane
rakkoo gama isaatiin erga mirga wabiitiin bahee yookaan manni murtii bilisa erga deeggadhiise guyyaa irraa himata lammaffaa irratti bane yookaan immoo himata shakkame yookaan immoo qaama garbiraa deeggar ta'ee isa bilisa baase kan guyyaa irraa himatni sun irratti banamee jira jechuudha. Kanaaf poolisiin federaalaa guyyaa irraa Obboo Tayee Dandaa marsaa lammaffaaf qabee mana hidhaatti deebisee jechuudha. Kanaaf rakkinni Itoophiyaa keessatti keessumaa namoota dhugaa dubbatanii fi keessumaa immoo namoota uummataaf dubbatan irratti raawwatamaa jiru paartilee qofa otoo hin taane nama dhuunfaa irratti illee xiyyeeffatee akka hojjechaa jiru argamaa jira jechuudha. Kanaaf rakkoon biyya keenya keessatti keessumaa namoota irratti namoota dhugaa dubbatan irratti raawwatamaa jiru kan durii isa lafa jalatti hidhanii isa jajaamsanii fi isa harkaa miila kutan caalee jechuudha. Dhiibbaan amma uummata irratti raawwatamaa jiru keessumaa immoo namoota dhugaa dubbatan kan miidiyaan hin agarre namoota baay'eetu ukkaamsamee jira jechuudha. Kun hundi maal hatanii butanii otoo hin taane mootummaa kana irratti dhukaasa bananii otoo hin taane dhugaa dubbatan. Uummanni du'uun qabu qeessaaf qabeenya isaarra jiraachuu qaba. Mirgi uummataa haa kabajamu, daangaan uummataa haa kabajamu jechuun nama hiisisaa jechuudha. Kanaaf rakkoo garaagaraa keessatti Tayee Dandaa erga mana hidhaarraa bahee bakkoota garaagaraa keessatti rakkoo uummata irratti raawwatamu barreessaa turuun ni yaadatama sooshaal miidiyaa irratti. Akkasumas immoo mootummaan ani yeroon ani keessa turee fi kan amma keessa jiru tokko miti. Dhugaanatti fakkaateera yeroon ani keessa jiru edee sila barreesseef yookaan gatii barreesseef mana hidhaatti deebisan malee wanta yakka biraa hojjeteeru hin qabu. Icciitii keenya gadi baasuu hin qabdu. Ukkaamsuu qabdaa nuti dhiinni akkuma faarsee bultoota kana dabalatee akkasumatti uummata hacuunyee bushuu qabnaa kan jedhu sana Tayee Dandaa gatii gadi baasee barreessee fi kunoo qabanii mana hidhaatti deebisan malee yakka tokko kan hojjeteeru hin qabu. Kan hidhamuu qabu nama baay'ee jira ture. Kan yakka hojjete baay'een otoo jiru nama dhugaa dubbate hidhanii jechuudha deebisanii. Dhugaa dubbachuun nama hiisisaa jechuudha. Akkasitti nama salphisa, akkasitti nama dhiichisaa jechuudha. Kanaaf Tayee Dandaa rakkoo tokko hojjeteef yookaan immoo dhiibbaa tokko mootummaa irratti raawwate otoo hin taane uummataaf dubbate yookaan immoo uummanni qeessaaf qabeenya isaarraa jiraatu uummataan mirgi isaa kabajamu dhigatti dubbate marsaa lammaffaaf hidhanii jiru jechuudha. Kuni marsaa lammaffaaf raawwatameeti jira Tayee Dandaa irratti. Kanaaf Tayee Dandaa egaa manni hidhaa kun isa faaraa otoo hin taane waggoota yookaan immoo bara mootummaa wayyaanee keessallee nama digirii tokko baratee xumuruu fi waggaa 10 olitti fudhatedha jedhama. 10 hanga 15 olitti fudhatameedha. Ammas bahaa ammas hidhamaa ammas bahaa ammas hidhamaa nama turedha. Kanaaf manni hidhaa haaraa otoo hin taane garuu mootummoota darban irra dirreen siyaasaa bal'ateera otoo jedhamu dirreen siyaasaa dhiphatee namoota dhugaa dubbatan mana hidhaatti deebisee jira jechuudha. Isa qofa otoo hin taane nama Itoophiyaa keessa qabsaa otoo hin taane namoota biyya alaa garaagaraa illee yeroo isaan qabanii biyyatti gashuuf bakkoota garaagaraatti yaalaa jiran ni mul'ata jechuudha. Isa miti Tayee Dandaa qofa otoo hin taane Lammaa Magarsaa illee yeroo isaan humnaan qabanii gara biyyaatti gashanii hidhuuf ka'anii mootummaan kun dirree dimokiraasii bal'isuuf otoo hin taane dirree dimokiraasii dhiphisee uummata hidhee ishee kaan immoo gurra qabee ishee kaan ajjeesee isa kaan ukkaamsee biyya bushuu yookaan immoo uummata bushuu yookaan hacuucuu barbaada jechuudha. Kun immoo hin ta'u. Kanaaf rakkoon ammas bakkoota garaagaraatti raawwatamaa jiru. Fakkeenya fudhachuu dandeenya. Doktoroonni yeroo darbe gaaffii mirgaa gaafatan miindaan nuufaa dabalamu jedhanii gaafa isaan gaafatanii namoota dhibbaan lakkaa'amu mana hidhaatti amma kunoo rakkisaa jiru. Isa kan hojiirra ari'anii jiru jechuudha. Kanaaf hospitaalli garaagaraallee akka duraatti illee seeraan uummata yookaan immoo warreen dhukkubsattoota yookaan wal'aanamtoota tajaajilaa kan jiru argamaa jira. Bakka yoon garaagaraatti yeroo isaan doorsaa jiranii yeroo isaan beeksisa baasaa jiran namoota haaraa qacaruuf kanaaf argamaa jira jechuudha. Kanaaf doktoroonni yeroo isaan miindaan nuufaa dabalamu gaafachaa turan isin du'uu qabdu beela'uu qabdu kanaaf hojii gadhiisuu qabdu jedhee mootummaan yeroo isaan yeroon hidhaa ture ammas immoo yeroon beelessaa jiru argamaa jira jechuudha. Kanaaf isin du'uu qabdu malee miindaan isinii dabalamuu qabdu yookiin hojii gadhiisuu qabdu jedhe mootummaan malee isiniif dabala yookaan mari'annee akkas goona jedhee wanta doktoroota kanaaf illee furmaata kenneeru hin qabu. Akkasumas barsiisota dabalatee akkasumas waajjiraalee garaagaraa isa kaan dabalatee illee warri milishaan illee miindaan nuufaa dabalamu isin hattanii dirree lolaatti dhumuu qabdu jedhee mootummaan amma akkasitti hojjechaa jira jechuudha. Amma Itoophiyaa keessatti wanti ta'eef yookaan immoo wanti seeraan miindaan kaffalamee fi jiru yoo jiraate hojjettoota mootummaa keessaa warra faarsee bultoota qofa. Isaan bakkoota garaagaraatti nama qabeenya qabu hidhaniis miliyoona gaafatu birrii dugdatti baatanii deemu isaan madaabaraatiin baatanii deemu warri faarsee bultoonni kun isaan bichaatu birrii kiisitti guututti baatatee deemu malee kan hojjetaa mootummaas haa ta'u kan nama dhuunfaas haa ta'u qotee bultootas haa ta'u hundumtuu rakkinuma hamaa keessa jira. Namni dhugaa dubbatu immoo akkuma Tayee Dandaa kana hidhamaa jira jechuudha. Kanaaf biyya keenya keessatti namni itti tolee namni garaasaa guuttatee jiru yoo jiraate warra faarsee bultoota warra madaabaraatti dugdatti birrii baatee deemuu fi warra bakkoota garaagaraatti gurra nama qabanii isa kaan ukkaamsanii isa kaan hidhanii birrii amma kanaafiti malee hin baatu jedhanii warra rakkisan qofa. Kanaaf akkasumas doktoroonni barsiisota dabalatee warreen gaaffii mirgaa gaafatanii isin dhumuu qabdu malee miindaan isinii dabalamuu hin qabdu yoo barbaadan dhumaa yoo barbaadan du'aa jedhe. Kanaaf bulguu mootummaan achi keessa uummata irratti bobbaasee warra bulguu waraabessa achiin ololuuf kaa'edhe bakkoota garaagaraatti yeroo inni kaasuun ni mul'ata jechuudha.
Isaan qofa otoo hin taane yeroo darbe irraa kaasee bakkoota garaagaraatti egaa Isaayyaas Afawarqii dabalatee Tigraay keessatti fi Faannoo dabalatee egaa bakkoota garaagaraatti egaa wal dhabdee mootummaa kanarratti yookaan lola banuuf wal doorsisaa jiraachuun kun hanga guyyaa har'aattis argamaatti jira jechuudha. Kanaaf gaafa rakkoon tokko bakkoota garaagaraatti raawwatamu uummata Oromootti dudda galagalchate uummata Oromoo akkasiidha uummata Oromoo fan hojjedha maaliidha yeroo inni gadi bahee uummata sobuu ni mul'ata jechuudha. Yeroo darbe irraa kaasee bakkoota garaagaraatti namoota Oromoo ta'aniif akkasuma namoota dhageetti qaban walgahii keessisee akkasuma gochaa jiru isiniif hojjenna maaliidha yeroo mootummaan kun dubbatu ni mul'ata. Kanaaf gara koo goraatii karaa kaabaa kana bulguun tokko waraabessi tokko dhufeera. Kanaaf waliin taanee isa sana kuffisuu qabna jedhee yeroo inni dubbatu ni mul'ata jechuudha. Kanaaf gaafa rakkoo uummata Oromootti siquu gaafa nageenyi bu'u immoo gara saba garbiraatti bu'uun kun immoo ammatti gaarummaan qabatu. Kanaaf keessumaa biyya keenya keessatti namoonni dhugaa dubbatan hidhamaaf akkasumas immoo gaafa rakkina uummata Oromoo waammachuun kuni kunoo dhumni isaa akkasuma ta'e. Kanaaf namni uummata Oromoof dhugaa dubbate hin hidhama hin ukkaamsama malee hamma tokko biyya keenya keessatti warra gara kaaba yookaan immoo warra paartilee Tigraay kana keessattu hamma tokko mirga isaanii falmata. Kanaaf kan hidhamu baay'een otoo jiru biyya keenya keessatti otoo ta'ee gareen Dr. Gabrixoon Gabra Mikaa'el fa'aa akka barbaadetti galgalaaf gara mootummaa kana arrabsuu yoo barbaadan jedhanii yoo barbaadan finfinnee isaanii oolanii akka garaatti galaa turan. Isaaniin maaliifini? Keessumaa amma Oromoo keessaa namni jecha tokko uummata Oromoo irratti yookaan uummanni Oromoo rakkateera jedhee yoo barreessame gurra ishee qabanii galgalaqanii mana hidhaatti gashuu jechuudha. Namni dubbatu hin jiru. Taayyee Danda'aayyuu ture Taayyee Danda'aayyuu kun amma qabanii mana hidhaatti gashan jechuudha. Kanaaf warreen Amaariffaa isaa tokko Tigirfaa warreen dubbatan isaan mirgi isaanii eegamee fi kun bakkoota garaagaraatti Taayyee Danda'aa irrattuu barreessaa turan. Mootummaa qofa irratti otoo hin taane. Kanaaf mootummaan kun akkas nu gochuu qaba. Inni warri Tigraay akka barbaadanitti galgalaaf ganama dubbatan maaf hin hidhamne isaan? Isaan yakkan qabanii isaan yakka miti uummata Oromoof dubbatutu yakka qofa. Kanaaf Taayyee Danda'aa yakka hojjetee otoo hin taane uummanni Oromoo rakkateera dhiphateera gatii jedhee fi guyyaa irraa mana hidhaatti deebisanii jiru malee wanta meeshaa hidhatee Finfinnee keessatti mootummaa haqee masaraa irratti dhukaaseeru hin qabu jechuudha. Qabxii kolmaffaatti yeroo darbu ambaasaaddarii Ridwaan Huseenii fi Obbo Geetaachoo Araddaa gara Sudaan imalanii jiru jechuudha guyyaa irraa. Imala kana keessatti keessumaa muummee ministeera Itoophiyaa xalayyaa barreessee gara achitti erge yookaan immoo gara Sudaanitti erge guyyaa boruu marii irratti akka taasisaniif walii galtee olaanaa garaagaraa dabalatee wanta garaagaraa irratti mari'atu jedhameeti yaadamaa jira jechuudha. Kana irratti ambaasaaddarri Ridwaan Huseenii fi akkasumas Obbo Geetaachoo Araddaa waan haaraa bor maaliif fidanii dhufu kan jedhu walumaan kan laaluta jechuudha. Dhumarratti yookaan qabxii gosa dhumarratti yeroo darbu Itoophiyaa keessatti yookaan immoo boordiin filannoo biyyaalessaa guyyaa irraa ibsa baaseen ji'a 11 yookaan baatii 11 booddee Itoophiyaa keessatti filannoon gaggeeffama kan jedhu ibsi bayeeti jira jechuudha. Egaa paartilee garaagaraa dabalatee muummee ministeera Itoophiyaa kan dorgoman baay'ee akka ta'e argamaati jira jechuudha. Keessumaa garee gara tokkollee erga boordii filannoo biyyaalessaa akkasumas immoo warra abuuntaa kan haqee turuun ni yaadatama. Bakka isaanii immoo Obbo Geetaachoo Araddaa paartileen isaanii bu'uunsa waan hafu hin fakkaatu jedhamaati jira jechuudha. Kanaaf keessumaa KFO dabalatee gara filannoo marsaa torbaffaa kanarratti ni hirmaatu yookaan filannoo kanarratti jedhamaati jira jechuudha. Garuu as keessatti boordii filannoo biyyaalessaa baatii 11 booddee gaggeeffamu kana keessatti muummee ministeera Itoophiyaatu ammasitti fufee Itoophiyaa bushamoo paartii garbiraatu Itoophiyaa busha yookaan immoo bakka muummee ministeera Itoophiyaa bushee uummata kana busha kan jedhu walumaan kan laaluta jechuudha. Maaliif rakkoon Itoophiyaa keessa jiru daran hammaachaa akka dhufee fi yaaddoon keessumaa sababii nageenyaatiin rakkoon garaagaraa mudachaa jira jechuudha biyya keenya kana keessatti. Kanaaf ji'a 11 yookaan immoo baatii 11 booddee eenyu bakka muummee ministeera Itoophiyaa bu'ee yookaan immoo muummee ministeera Itoophiyaatu akkuma jiru kanaan biyya bulchaa kan jedhu walumaan kan laalu ta'a. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horri Miidiyaa qophiin gummii koo guyyaa har'aa keessumaa Obboo Tayee Dandaa dhugaa uummata Oromoo yookaan immoo dhugaa jiru gatii dubbateef marsaa lammaffaaf bara muummee ministeera Itoophiyaatti mana hidhaatti deebi'eeti jira. Akkasumas immoo ambaasaaddarri Ridwaan Huseenii fi Obbo Geetaachoo Araddaa gara Sudaan imalaniiti jiru. Baatii 11 booddee yookaan immoo ji'a 11 booddee boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti filannoon akka gaggeeffamu dubbateeti jira. Kanaaf immoo eenyu paartii kana keessaatii yookaan immoo paartiilee mormitootaa immoo kan aangoorra jirutu filannoo kana mo'atee uummata kana bushaa kan jedhu walumaan kan laalu ta'a. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horri Miidiyaa qophiin gungummii koo guyyaa irraa kan hangammaatti daawwattoota tole qophii kana qopheessuun si waliin kan ture Allalisaa Dhaabaati. Qophii gungummii biraa kan ga'uutti deemtu immoo qophiilee Horri Miidiyaa waliin turtii gaarii qabaadha.